kana xumurreetti yaada hundu akkaatuma tartiiba keessaniitiin yaadaa fi gaafii keessaa kan nama keessatti kaasuuf yaadii godha. Kanaan dura ka'ee gaafiilee ka'ee irra deddeebi'uu yoo baanne gaariidha yeroo keenyatti fayyadamuu fi kabajamoo miseensa caffee carraa fudhattan itti fufa. Ulfaadhaa kabajamoo Faayyaayii gaaffii gabaabaan qaba. Gabaasa dhiyaate karaa guutuu ta'ee fi kallattii mootummaan keenya fuulduratti yaadellee karaa nu agarsiisuun kan dhiyaate. Gaaffiin an qabu damee qonnaa irratti tarii haalli gabaa addunyaa fi addunyaan keessa jirtu irraa kaasee gatiin dhiyeessii callaa guddistuu baay'ee karaa hammaataa ta'een ol ka'ee jira. Tarii ol ka'uusaa kanaan yaaddoo waggaa dhuftutti oomisha keenya hir'isuu danda'a jedhu nan qaba. Kanarraa kaasee ammumaa eger gara bara ittaanu irratti bajeta kaapitaalaa yookiin waan biraarraa hir'ifnee yoo oomishni midhaanii kun gadi bu'a ta'e midhaan bituuf dirqamuu dandeenya ta'a. Tarii immoo haala addunyaa irra jirtu irraa kaasee lafti ittumti midhaan kana gabaa giddu galeessaan argannu yoo rakkoo ta'uu danda'a waan ta'eef aan callaa guddistuu amma yoo xiqqate tarii lakkoofsaan amma kana jechuun baadhee parsantii 200 waliin akkan odeeffadhutti kan dabalamaa jiru. Kanaaf anitti haalli itti callumti guddistuun argamu kun qonnaan bulaa kanatti tarii waan dingataa ta'e akka oomisha hin hir'ifneef callaa guddistuu kana karaa itti mootummaan bifa itti qonnaan bulaa bira gahuutiin tarii baasii isaa qooddachuu ta'uu danda'a yookiin karaa biraatiin haala itti qonnaan bulaan affordable karaa ta'een argachuu danda'u wanti mijate yoo jiraate otoo jiraate yookiin immoo wanti itti mootummaan keenyatti yaade yoo jiraate gaariidha jedhee yaada yoo karaan irratti ibsinaa kenname nan jaaladha. Karaa biraan tarii ani kanan dhufe bakki na filate Wallagga Bahaa naannoo filannoo aannoo jedhamu irraan filatame. Naannoon sun hawaasni sababa nageenyaatiin dararama hamaa jala jira. Tarkaanfiiwwan mootummaan fudhataa jiru isa xiqqeessee ilaaluus hin barbaadu baay'ee guddaadha. Garuu tarkaanfiin hamma alatti humni nageenyaa fi hooggansi mootummaa walgahii fudhataa jiru kana keessoo ofiitti immoo ilaaluu irratti keessumaa naannoo rakkoo jiran kana keessa rakkoo jiran kana hooggansa jiru naannoo jiru caasaa keenya jiru irratti wanti xiyyeeffatamee ilaalamuu jiru jiraayi waan jedhu kana yoon kallachaan uummata dubbisuu baadhes dirqaman bakka bu'e waan ta'eef bakka bu'e kanatti odeeffataa yaada fudhataan jira guurrataan jira kana irratti hoggaa ilaalu caasaan walakkeessaa irratti amantaan hawaasa birattis dhaga'ama inni qabus maal jirus bakka lama dhaabbachuun kun waan jiruuf naannoo kanatti tarkaanfii mootummaa yaada yoo jiraate kabajamoo pirezidaantiin ibsa itti laatan hin jedhaa ulfaadha.